Daawwattoota keenya jaallatamoo kun qophii utubaa biyyaati. Qophii keenya utubaa biyyaatiin immoo dargaggoo kan biraa wajjinan har'a waliin barsiisa. Sagantaa kana akka nu faana taatanii nu hordoftan kabajaadhaan isin affeera. Sagantaa kana qopheessee isin biraan ga'uudhaan kan isin waliin turan Daani'el Tasfaayitii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo seenaa lammii fi akkasumas roobsan dajanee na waliin turti. Isinis bakka jirtan jiraattanii sagantaa kana faana bu'aa isiniin jenna. Nu waliin tura. Dargaggoon har'a waliin barsiisu dargaggoo Abarraa Girmaati ogeessa kalaqaati maashinii agriikaalchariitii kan inni kalaqee jiru jechuudha. Keessumatti immoo aannanii fi bu'aawwan aannanii akkaataa isaaniitti gara oomishaatti geeddaraman irratti kan inni hojjetedha. Maal yaadeetu waan kana hojjete akkamitti waan kun hojii isaa yookaan dalagaa isaa hojjeta maashiniin kun akkamitti uummata bira qaqqabuu danda'a kan jedhu afaan sarraa kan dhageenyu ta'a isinis nu faana ta'a isiniin jecha dargaggoo Abarraa baga nagaan dhufte. Tole baga nagaan nu eedden jecha dargaggoo Abarraa Girmaan jedhama. Normaalii maashinii nan hojjedhe yeroo gabaabaa keessatti uummata bira kan jedhuun abdiin qaba. Yeroo ammaa kanas feasibilitiin isaa mirkanaa'ee amma ka Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Taalent Iskuulii keessa galee achitti argama. Ka'umsi nani maashinii kana hojjechuudhaaf irraa ka'e normaalii akkuma ijoollee qotee bulaa taane maatiin keenya horsiisees bulaa rakkoowwan hawaasa bira jiru yeroo baay'ee arguurraa kan ka'e namoonni yeroo baay'ee deebii kennuudhaaf tattaafatan akkuma dandeettii isaaniitti akkuma beekumsa isaaniitti namoonni hundumtuu rakkoo naannoo isaaniitti arganiif deebii ni kennu. Anis kanumarraa kan ka'e maatiin koo yeroo isaan horii horsiisanii aannan elmanii aannanicha garuu bu'aa barbaachisaa ta'e otoo ittiin hin argatin yeroo dabarsantu jira. Kanuma furuuf jedheen maashinii kana kalaqe anis. Aannan dhugaa turte horiin keessa maatiin keessa horii qabu yaa'u beekamaadha sabni keenya kun baay'een isaanii horii horsiisuudhaan horii jaalatu. Qonna biratti horsiisanii jiraachuun baratamaadha. Bal'aadhaan masrii uummata bal'aa biratti otuma qotanii cinaatti horii horsiisaa jiraatu. Kanumarraa kan ka'e yeroo baay'ee sadarkaa magaalaatti illee yoo argine hawaasni keenya kun baay'een isaa horii sirriitti horsiisuu garuu aannan kana elmanii kallattumaan daldaltootatti gurguruu daldaltoonni kun immoo gara warshaa geessuu ofii isaaniitti bu'aa irraa buufatanii abbootiin warshaa kun immoo isa sana gara bu'aa aannaniitti jijjiiraniit ammas isaanis bu'aa biraa irraa buufatu jechuudha. Ani immoo yaadni koo kallattumaan horsiisee bulaan tokko aannan isaa elmatee horii isaa horsiisee bu'aa aannanii kana kallattumaan ofii isaatii oomishee gabaadhaaf dhiyeessuu akka danda'uuf tattaaffii gochaan jira jechuudha. Dudduubeen barumsa keetii maali? Dudduubeen barumsa kootii digirii koo jalqabaa makaanikaal injiinaringiidhaan fudhadhee amma immoo digirii lammaffaa manufaakscharing injiinaringiidhaan fudhachaa jira. Amma kalaqee kee kan akkamitti guddisuudhaaf socho'aa jirta? Uummata biraan akkamitti qaqqabsiisuudhaaf? Normaalii akkaataan ani amma itti yaadaa jirutti yoo ta'e waaqayyo na gargaaree yoo milkaa'e kalaqni koo kuni namoota humna adda addaa qabanis kalaqa koo kana gadis xiqqeessee olis guddisee akka hunduma bira ga'uu danda'utti fi baadiyyaattis magaalattis iddoodhuma hundattuu akka inni tajaajila kennuu danda'utti maanuwaalii fi awutomaatikaalii iddoo lamatti adda baasee qopheessuufin tattaaffiin gochaa jira. Yeroo ammaa kanatti lamaan isaaniiyyuu qophaa'anii isa awutomaatikaaliin fiizibiliitii isaa cheekii otoo hin ta'in jedhaati. Ani akka yaadutti qarshii xiqqoodhaan meeshaalee naannootti argaman irraa oomishuudhaan hawaasa keenya horsiisee bulaa hunda biraan osoo geenye dadhabbii haawwan keenya dadhabbii horsiisee bultoota keenya yeroo gabaabaa keessatti furuu ni dandeenya. Kunis fakkeenyaaf amma yoo ilaalle yeroo ammaa kana qaala'insa jireenyaa wajjin wal qabatee horsiisee bultoonni naannoo keenyatti argaman horii horsiisanii horii sanaa sooruun jira, tikseen isaan wajjin oolu jira, iddoon isaan oolan bulan, kunuunsi isaanii xaariin isaanii guyyaa guutuudha. Aannan isaan irraa argamu kan immoo qarshii xiqqoodhaan amma daldalaatti gurguran aannan sana ofii isaaniitiif gara dhadhaatti jijjiiranii gara baaduutti jijjiiranii bu'aawwan kanneen kophaa gurguratanii dhamaafu sana immoo deebisanii too horiidhuma isaanii sana ittiin sooruu ni danda'u jechuudha. Yeroo gabaabaa keessatti maashinoonni kun baadiyyaattis magaalattis haala ittiin hojjechuu danda'an bakka ibsaa tajaajila ibsaa fi elektirikii argachuu danda'anitti kan humna ibsaatiin hojjetu. Sana sii kaasuudhaaf amma maashiniin tokko gaafa hojjetamu yeroo baay'ee jechuudha baadiyyaatti yoo ergite ibsaan dhibuu danda'a. Humni ibsaa yoo hin jiraanne immoo waan sun dalaguu dhiisuu danda'a. Maashinoota kana akkamitti uummata akka inni tajaajilamu gochuudhaaf yaada jirta? Maashiniin kun bakka ibsaan hin jirrettis ni hojjeta. Bakka ibsaan hin jirretti tajaajila inni kennu keessaa inni jalqaba makaanikaalii muuf gochuu danda'a.
maanuwaalii harka ofiitiin fayyadamanii akka inni raasuun ni taasisa. Jalqaba hin jalqabsiisa. Harkuma isaaniitiin dhaqanii erga jalqabsiisanii booda inni maashinicha ofiisaatiif centrifugal force mooshinii uumuudhaan itti fufa. Yeroo muraasa booda immoo inni roteeshinii isaa san dhaabu ammas itti dabalanii harkaan sana booda ofuma isaatii oomisha maashinii uumayyuu elektirikiin barbaachisu jechuudha. Sana booda dhadhaa isaanii erga keessaa baafatanii booda dhadhaa isaanii iddoo tokko kaa'atanii kanaafuu areera kan jedhamu sana kanaafuu isa immoo gara IB yookiin gara baaduutti jijjiiruudhaaf ibidda fayyadamuu ni danda'u tokko. Alternatiiviin jalqabaa ibidda fayyadamuu ni danda'u kallattumaan muka bobeessaniitti fayyadamuu ni danda'u inni lammaffaan immoo soolaaris fayyadamuu ni danda'u jechuudha. Karaa kana lamaaniin baadiyyaatti tajaajila kennisiisuu ni danda'ama. Namatti jette kun mala aadaatiin uummata keenyatti fayyadamaa ture irraa maaltu adda isa godha? Mala aadaatiin yeroo ilaallu dadhabbii guddaa qaba. Mala aadaa qofa otoo hin taane teekinooloojiin kana dura turanis jiru kanaan wal qabate fakkeenyaaf haawwan keenya aannan ilmanii eechoodhaan raasu. Eechoo jechuun waan akka ubboo suphee irraa tolfamteen raasanii isheen liitira 10 yookiin waan akkasii qabatti sa'aatii dheeraa taa'anii raasuu erga raasaa turan immoo booda isa ganaa walitti qabuudhaaf centrifugal motion waan jedhamu jira kan isaan sochoosanii sochiin tokko jira. Dhadhaa achi keessa jira sana walitti qabuudhaaf erga inni walitti qabameen booda immoo ibidda biraa qabsiisanii ubboodhuma sanaan ganaa ibidda irra kaa'anii achi booda baaduu sana kophaa baasu jechuudha. Piroosesiin kun sa'aatii dheeraa fudhata. Lammaffaa humna guddaa fixas. Namni piroosesii kana raawwatus biruma taa'uu qaba biraan deemu. Isa kana maashiniin kun al tokko kaastee jennaan hanga liitira 40 al tokkotti pirooses godha. Gara baaduutti jijjiiruttus gaafa ceetu lamaan saayyuu al tokkoon eechoo lama qaba. Lamaan saayyuu al tokkoon gara ibiddaa deemee baaduu kanas baasaa jechuudha. Kanaaf yeroo gabaabaa keessatti aannan liitira 40 waan naannoo sanaa gara bu'aatti jijjiiruu danda'a jechuudha. Jaalatamoo daawwattoota keenya turtiin keessan kan daawwachaa jirtan kuni qophii utubaa biyyaati. Dargaggoon na waliin as jiru kun immoo dargaggoo ogeessaa kalaqaati. Kalaqisaa kun immoo akkamitti bu'aa aannanii gara faayidaa inni barbaachisu irra oolchuu dandeenya kan jedhu bifa salphaatiin jechuudha. Maashinii inni kalaqee jirudha. Mee viidiyoo maashinii isaatii kana yookaan kalaqa isaatii kana daawwanne walitti deebina. Hayyega amma maashiniin kun al takkaatti jechuudha gara liitirii 40 fa'aa qopheessuu danda'a yookaas oomishuu danda'aadha kanatti jechaa jirtu. Amma baadiyyaatti durii yeroo abuubbiidhaan yookaas immoo waannanii kana gaafatu iddoo sadiitti fa'aa yeroo isaan itti baasan hin jiraata. Dhadhaa hin argatta, baaduu yookaan aybiisa jennu hin argatta, dhamas jira qaba. Innis akka faayidaa tokkottidha kan isaanii wanti ta'ani. Inni kun iddoo meeqatti gargarii baasa? Inni kunis sadanuma kana gargar baasa. Maashiniin kun sadanuma kana gargar baasa. Yeroo ammaa kanatti viidiyoo armaan dura ilaalle kanarratti maashiniin hojjetamee mul'atu kun amma kan fakkeenyaaf yeroo ammaa kanatti akka biyyaatti piroojeektii filatamaa jedhamee taalent iskuulii keessatti argamudha. Deeggarsa abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa kanaan dura bara 2014 irratti naannoo namoota 20tiif deeggarsa nu taasiseen maashinii kana gara qabatamaatti jijjiiruu dandeenyeerra. Yeroo maashiniin kun bu'aawwan aannanii kana sadan isaaniiyyuu gargar babaasu
piroosesii dheeraa waan kanaan dura maashinii gurguddaa iddoo baay'ee fudhatuu fi namoonni waan gatii guddaa itti baasan tokko fakkaachuu danda'a garuu haaluma salphaa ta'een inni kun gara oomishaatti jijjiira jechuudha. Qotee bulaan keenyas horsiisee bulaa keenyas yeroo gabaabaa keessatti bu'aa dadhabbii isaanii manuma isaaniitti ta'anii argachuu danda'u jedhee yaada. Akka gama kootti jechuudha. Waan kana guddisuudhaaf amma taalenti iskuulii keessa jirta kan keessumaatti jechuudha ministeerri innoveeshiniidha kan inni qopheessee jiru kan Buraayyuutti argamu. Achitti deeggarsa kamiitu sidii godhamaa jira kalaqa keessan kana guddistanii upgrade gochuudhaaf. Ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii bara kana caamsaa bara 2014 caamsaa 6-8tti kalaqoota akka biyyaatti jiran abbootii kalaqaa yaada qabanii fi kalaqa qaban akka isaan dorgoman taasisee ture. Kanumarraa kan ka'e akka guutuu biyyaatti dorgommiin kun raawwatame piroojeektoota akka biyyaatti 12 filataman keessaa piroojeektiin kun tokko ta'ee achi galee kanaanis sochiin amma karaa ministeera innoveeshinii fi teekinooloojiitiin ta'aa jiru kun baay'ee abdachiisaadha. Normaalii isa amma achi galee qofa otoo hin taane gara duraallee abdii dhalootaatti jennee kan abdannu kalaqa tokko qofa miti abbaan kalaqaa tokko kan qabaatu durduuba koorraa kalaqa hedduun qaba. Kalaqoota kan ammoo gara hojiitti jijjiiruuf yeroo adda addaa deeggarsa barbaachisa. Ministeerri innoveeshinii fi teekinooloojii kun immoo akka nuti abdannuu fi akkas amma achitti leenjii nuu kennaa turan irraa kan ka'e tokkoffaa iskiilii keenya dandeettiin keenya guddachaa dhufa. Lammaffaa hanqina baajataa maallaqaa maal kana fakkaatu fi ogummaa kanaan nu deeggaru. Ammas piroojeektii yeroo biraatiif qopheeffannoo irratti illee akka nu wajjin ta'an abdii qabna. Normaalii kalaqoota qabnu hunduma isaanii gara hojiitti seensisuuf tarii hanqinni maallaqaa ogummaa meeshaalee ittiin hojjennu yookiin immoo maashinoonni ittiin kalaqa kana hojjennu yeroo nu rakkisanitti mootummaan gama kanaan kana qopheessee nu deeggaruunsaa boruuf abdii nu ta'a gara hojiitti seenuudhaaf nutti salphate dheednaaf. Maalidha wanti isin leenjifamaa jirtan taalenti iskuulitti? Taalenti iskuulii fakkeenyaaf amma nuti abbootiin kalaqaa akka biyyaatti dorgommii sana darbanii taalenti iskuulii kana keessatti argamnu fiildiin keenya gargari jechuun naannoo nuti irratti qorannoo adeemsisu fakkeenyaaf kan konkolaataa irratti qorannoo adeemsisu jira kan saatalaayitii irratti adeemsisu jira kan agriikaalcharal maashinii irratti qorannoo adeemsisu jira. Hundi keenya iyyuu kalaqa keenya akka galmaan geenyuuf namoonni yeroo baay'ee kalaqa isaanii hojjetanii paatin siraayitii fudhachuudhaaf yeroo itti rakkatan akkaataa diizaayiniitti hojjetan fa'aa yeroo itti rakkatanii fi maashinoota adda addaatii fi walquunnamtii gabaa uumuu fa'aa yeroo rakkatan fa'aatu mul'ata. Rakkoo meeshaalee barbaadan sanallee gabaarraa barbaadanii argachuu dhabuutu jira. Kana kanaan wal qabatee akkatti fiizibiliitii piroojeektii tokkoo ittiin ilaaluu dandeenyuuf hojiitti galuumsa isaa mirkanaa'ummaa isaa akkatti ittiin mirkaneeffachuu dandeenyuu fi gara hojiitti akkatti ittiin seensisuu dandeenyu kanaan dura leenjiiwwan garaagaraa nu laataniiru. Fakkeenyaaf baayooteekinooloojii instituutii nu geessanii waan baayooteekinooloojii keessatti hojjetamuu fi jeenetik moodifikeeshiniin akkatti hojjetamu kanaan booda teekinooloojiin agriidhaan wal qabatuu fi guddina biyyattii kanaaf waan murteessaa ta'e akka addunyaatti waan hojjetamaa ture baayooteekinooloojii instituutiin leenjii tokko nu kennaniiru. Isa kana biras darbee ji'oospeeshaalii fi ispees saayinsiitti inxooxxoo geessanii haala saatalaayitiin biyya keenya irra jirtuu fi akkaataa isheen ittiin tajaajiltu akkaataa itti daataa wal jijjiiranii fi maal fa'aa akka isheen hojjetaa ooltu akkamitti akka hojjetamullee waan baay'ee leenjii nuuf kennanii waan akka rookeettii lafa gara saatalaayitii yeroo barbaannu yeroo dhiyoo keessatti rookeettii biyya ormaa fayyadamnee saatalaayitii gara samiitti geessuun ni hafa biyya keenyatti oomishuun yeroo itti dandeenyu yeroo gabaabaa keessatti hin ga'ama jennee abdanna. Kana kanarratti leenjii babal'aa nuu kennaniiru gara duraattis nuuf kennu inni abdanna. Amma dhuftee sadarkaa kanarra geessetta mul'ata ijoollummaa kee nu yaadachiisime. Maal ta'uu barbaadda turte durii waan hojjechuu barbaaddu argatte moo? Mul'ata ijoollummaa koo irraa ka'ee jalqabuma yeroodhuma ijoollummaa koo ta'an waan akka kanaa baay'een jaaladha ture. Akkam kun keessa koo jirus kanan beeke already erga naannoo kutaa 10 ga'eeti asidha. Yeroo ijoollummaa koo waan adda addaa walitti qabee waa tolchuun faan yaada baadiyyaatti dhaladhee guddadhee baadiyyaadhuma san keessatti wantoota naannoo sanatti argachuu danda'u muka. Baadiyyaa kamitti dhaladhe? Asuma godina Amboo aanaa Ejiree jalatti dhaladhee Ganna Gorbaatti. Mukadha wanta naannoo keessatti argannu naannootti waanuma argaman muka sanarraa walitti qabee meeshaalee adda addaa tolchuuf yaalan ture. Inni sun keessa gootti dagaagaa dhufee gaafan gara magaalaa dhufee immoo namoota arguu bakka ani yookiin doktara injiinaran ta'uu barbaada waan jedhu tokkoon abdii qaba ture. Booda gaafan teekinooloojii addunyaa kana fuula televizyiiniitiin waan tokkoon foddarra laalee jedhu bakka injiinara ta'uu qaba kanan jedhu murteessee jechuudha. Armaan dura gana yeroo kutaadhuma elementarii keessa jiru jechuudha. Eddasiyaas yeroo ta'e wayii muuvii wayii ilaalaa ture fiilmii biyya alaadha. Na konkolaataawwan caccabanii bakkeetti kufan fa'i waan akka xayyaaraa fa'aa bosona keessa bakka isaan itti kufanii yeroo inni kaasee kana hojjetu nan arge
Yeroo sanarraa ka'ee makaanikaal injiinaringiidha jedheetu yeroo inni dubbatu dhaga'ee anas keessa koo bule jechuudha yeroo sanarraa ka'ee makaanikaal injiinaringii barachuun. Eddasii milkaa'ee kutaa 11-12tti yeroon piripaaraatoorii baradhu asuma bulchiinsa magaalaa Hoolotaatetti saayinsii fi teekinooloojii kan jedhamu tokko dhufee ture. Isarratti kalaqa adda addaa dhiyeessuuf yaalii gochaan ture milkaa'uu baadhus erga yuunivarsiitii galee immoo makaanikaal injiinaringii akkam barachuu barbaaddu fedhii kootiin naa guutamee makaanikaal injiinaringii jooyin godhee amma digirii jalqabaa makaanikaal injiinaringiidhaan hojjedhee bahee jechuudha. Ammas fiilduma sana jalatti dipaartimentii kana jalatti manufakcharingi injiinaringiidhaan digirii koo lammaffaa hojjechaa jira. Amma waan hojjechaa jirtu kanatti gammadaadha. Baay'ee sirriitti. Sababiin isaa amma ishee kana qofa miti. Ishee kun jalqaba koodha. Maashinii jalqabaadha. Duuba koo maashinii baay'eetu jira. Maashinoonni nama tarii sirriitti dookumentii isaatii fi maalummaa isaa qabadheen dhufin workshooppii koo keessatti argaman jiru. Maashinoota kana qabadhee gara hawaasaatti gaafan gadi bahu tokkoffaa ofii kootiifis nan fayyadama. Hawaasa koo naannoo koos nan fayyada. Uummanni rakkoo teekinooloojiitiin wal qabateetu bu'a qabeessummaan isaanii gadaanaa ture kun yeroo gabaabaa keessatti ani amma gahee kootii nan baadha jedhee tanan abdii qaba. Amma gara yeroo baay'ee dargaggoota jechuudha hojii kalaqaa keessa jiran abdii kutatanii waan hojjetan irraa dhiyeessuu yookaas immoo gatanii baduutu jira. Bu'aa barbaadame sa'aatii barbaadametti argachuu yeroo dhabanii kun si mudateera hojii keessa. Sirriidha inuma mudata. Nama kamuu mudata. Kun beekamaadha. Yuunivarsiitii irraa akkuma baheen qacarrii barbaacha deemeeraanis yoo xiqqaate naannoo ji'a ja'a ol qacarramuuf jecha iddoo adda addaa deemee dhamayeera. Qacaramnee milkoofne. Sababiin ani milkaa'iniif waaqayyo gatii kana naaf kaa'eef natti fakkaata. Aadaa tokkotu jira. Yuunivarsiitii irraa gaafa bahu namni tokko qacaramuudha bakka kan inni sammuu keessatti yaadee bahu jechuudha. Namoonnis namootumti naannoo keetiyyuu gaafa si argan eessatti qacaramte hojiin arganne maal siin jedhu. Dargaggoonni yuunivarsiitiidhaa ba'an yeroo baay'ee qacaramuu yaaduun kuni koomaniidha. Hunduma keenya dabalatee koomaniidha yaadamaa jechuudha. Garuu ani wanti achirraa baradhe tokko ishee miindaa 4,000 ishee miindaa 5,000 ishee miindaa 6,000 hunduma ishee dorgomuuf kakkaachaan ture. Amma yoo nan taa'ee ilaalu ergan hojii kana ofii kootii jalqabee asitti even namoota hedduudhaaf miindaa kana caalu ofii kootii kan faleetu namoota kana hojjisiisuu akka hin danda'u. Of argee jechuudha. Kakkaannaan koo sun sababa afaan hafe otoo hin qacaramin hafuun koo sun. Kana jechuun kalaqa sammuu keessaa qabu waan ani yaadu tokko gara hojiitti akka jijjiiruuf carraa kana argadhe. Yeroo sana abbaan taayitaa saayinsii fi teekinooloojii Oromiyaa dorgommii baasee dorgommii sanarratti dorgome waan ani ittiin gara kanatti piroototaayipii koo hojjechuu danda'u na deeggaranii piroototaayipii koo hojjedhe fiizibiliitii isaa cheekii godhe erga inni mirkanaa'ee booda noormaalii isa qofa otoo hin taane lookaalii namoota naannoo jiraniif waan baay'ee oomisheera meeshaalee adda addaa meeshaalee garaagaraa oomisheera ofii kootiif carraa hojii uummadheera. Kanaaf eeggattummaa jalaas baheera jechuudha gabaabumatti. Kayyee amma yeroo baay'ee dargaggooti hojii kalaqaa keessa jiran rakkoon isaanii inni kan biraan immoo waan wal fakkaatu kalaquutu mul'ata yeroo baay'ee jechuudha yookaas immoo waan bu'aa isaanii hin argamsiifne hojjechuu jira. Sanarratti gorsa maalii laatta? An akka kootti namoota kalaqa irratti hirmaatanii fi jalqaba yeroo baay'ee kalaqni yeroo dhiyaatu namoonni waan gurguddaa ilaaluu barbaadu. Baay'ee abbootiin aangootis namoonni ogeessa jedhamanii maal jedhamanis waan guddaa tokko ilaaluu barbaadu waan qaamni isaa guddaa ta'ee sosocho'uu maal ta'u waan tokko arguu barbaadu garuu san caalaan kanan irratti xiyyeeffadhu rakkoo hawaasa keenyaa waan hiikuu danda'u. Xiqqaachuu isaa miti kalaqni keenya xiqqoo ta'ee garuu rakkoo guddaa hiikuu danda'a. Taanaan wantoota xiqqoo irratti fuulleffannee ammumaan kalaqni keenya sun gara hojiitti kan galu ta'uu danda'uu qaba jalqaba irratti. Fakkeenyaaf yoo nuti waan gurguddaa oomishna ta'e waan biyyi keenya yeroo ammaa kanatti barbaaddu fi itti fayyadamuudhaaf hawaasa bira ga'uudhaaf rakkisa taanaan yeroo barbaada taanaan milkaa'inni keenyas akkasumatti yeroo barbaadan tura jechuudha. Kanaaf kufuun jira ka'uun jira shaakalliidha kun taateedhuma shaakallii keessatti uumamuudha kalaqa tokko yeroo hojjennu kufaatiin yeroo adda addaatti nu mudachuu danda'a. Yeroo shaakallii keenya kana jechuudha meeshaaleen itti fayyadamnullee yeroo tokko fail ta'uu danda'u daameeji ta'uu danda'u. Yeroo akkasii kan biraa bakka buusuun faan dirqama ta'ee argama jechuudha. Yeroo akkasii kana abdii kutuun barbaachisu. Irra deddeebi'uudhaan kallattii garaagaraatiin yaaduudhaan irra deddeebi'uudhaan moodifaayi gochaa sirreessaa milkaa'uun ni danda'ama jechuudha nama abdiin kun irratti. Egeree mul'ata kee maali? Egeree mul'ata koo waan ati dhaabbata koo waamte natti fakkaata egeree gaafa jettu. Abdii guddaa tokkoon qaba kanan karoorsee lafa kaa'ee innis dhaabbata giddugala injiinaringii tokko hundeessuudha.
Ammuma irraa ka'ee kaayyoo koo kana galmeesseen barreesseen jira. Dhaabbanni koo gara duraatti nu hundeeffame jedhee yaadu kun egeree jeneraal injiinaringi jedhamee waamamaa jechuudha. Kanaaf gara fuulduraatti giddugala oomisha maashinaa kan ta'e maashinoota mul'ata kee kana garuu akkas jalaanannee eeggadhu. Inatamu abdiin qaba. Maqaa dhaabbata kee jechuudha. Maqaa dhaabbata koodha inatamu. Oromoon maqaa bal'aa qaba. Yoo hatames kan biraas moggaasuu hin dandeenya garuu keessa koo kan jiruu fi yeroo dheeraa kan ture egeree jeneraal injiinaringiin kuni yeroo ammaa kanatti dhaabbata ejeree yoo jettee ejereetti na laddetti miti? Kan na ladde ejereedha. Garuu egereen jedhee egereedha. Dhaabbanni koo egereedha. Egeree jeneraal injiinaringii jedhama. Mootummaan biyya keenya yeroo ammaa kana yeroo baay'ee kalaqaaf iddoo kennaa jira yeroo ammaa kanatti. Kanaan dura kan ture immoo yoo ilaalle teessoo irra teenyurraa ka'ee biyya alaatti fichisiisuudhaan beekama. Kana jechuun inni achi kaffallee toofichisiin sun doolaara. Inni irraa baasnu suni baajata uummataati kan biyya keenyadha kan saba keenyadha. Guddinuma keenya acuucaa deema jechuudha. Amma garuu kalaqaaf xiyyeeffannoo kennamuunsaa teessoowwan kana biyya keessatti oomishuu ni dandeenya. Maashinoota garaagaraa biyya keessatti oomishuu ni dandeenya. I hope yeroo gabaabaa keessatti immoo maashinootuma gurguddoo kan akka kompaayinara, kan akka meeshaalee, kan akka tiraakteraa, kan akka konkolaattota meeshaalee san caalan illee biyya keessatti oomishuu ni dandeenya jechuudha. Xiyyeeffannoon kun mootummaan gara keenyatti kennee nu jajjabeessee gara hojiitti akka ta'e nu taasise meeshaalee dhumate xiqqoo bituufis doolaara kenna deemnee Chaayinaadhaa fiduu deemnee Ameerikaa fiduu deemnee Awustiraaliyaa Jarmanii maal kana fiduun kun nafa jechuudha yeroo gabaabaa keessatti. Kanaaf gaafa dhaabbanni keenya fi waayillan koo na fakkaatan kun dhaabbanni keenya kana gara oomishaatti seessisnee milkoofne biyyi keenyas tarree biyyoota guddatanii hiriirtii jennee abdii qabna jechuudha. Hayyee waa'ee addeetti milkii gaarii siif hawwina asitti argamtee egaa muuxannoo kee mul'ata qabdus nuu qooduu keetiif baay'ee si galateeffanna dargaggoo Abarraa Girmaa. Fuulduratti egaa waan kana caaluun akka ati deebitee dhuftu yookaan wal arginu abdiin qaba. Ulfaadhu. Galatooma. Hayyee. Jaalatamoo daawwattoota keenya qophii keenya utubaa biyyaarraa waa guddaa barattaniitu jedheetan abdii qaba. Ogeessa kalaqaati dargaggoo Abarraan jechuudha. Keessumaayyuu aannanii fi akkamitti aannan oomishnee bu'aalee loonii jechuudha gara faayidaa barbaachisaatti geessuu dandeenya isa jedhu irraa barattaniitu jedheetan yaada. Dargaggoota kana fakkaatan jajjabeessuun ka'aadeeffannu jecha qophii keenya irraa asumarratti xumurree jirra. Waliin turtanii sagantaa kana waan daawwattanii fi hedduu galatooma. An Daani'el Tasfaayitii gama ogummaa teeknikaatiin ammoo na waliin kan turan Seenaa Lammii fi Roobsan Dajaneeti. FIB'n qophiin isaatti ufanii jiru daawwadhaa. Yeroo gaarii.